Ita yoo maammeedhaaf raameksi walitti qabu barbaade lamman jara addeetti si dhabsiisaa beeki. Ramex. What? Ramex eenyuuni? Raameksi eenyuuni dhugaa wanta moo qoosta boonii? Dhugaa kooti. Raameksiin hin beektu? Ani namni Ramex jedhamu nama hedduu jira. Ani eenyu akka ta'e immoo akkamitti beekta? Gurbaa gaafa sixootaa quraana sii kennu sanan baana raameksi. Inni bara hiriyooma keenya beekti. Waliin jaallattan jechuudha. Atiif raameksi hariiroon qabdanii walitti. Yoo inni si dhiisee nama kan biraa jaallatte wanni sitti dhaga'amu hin jiru. Kamaamee kana adda naarraa ta'e. Kamaamee maatu maamee gaafadhu. Isa gaafannaan yaani dhugaa cungaarraa na gubatee bakka. Jechuun ni beektame bakka ati anaaf hiriyaadha si jaalladhaa si kabaja akka nama tokkotti garuu sababa keef jecha iyyuu bara shamarran amanuun natti ulfaatee jira amma kanaa booddee. Utuu si ta'u dhaabaa ta'e beektaa oliin erga gaaratti. Yaa kanuma dhugaan baana siires ati waan hiriyaa koo taateef hin dhiise malee osoo nama biraa taate gaaratti ol si ergatila. Biqiltuu miiraa kana keessaa ba'ee jechuudha laa. Miira jaalalaatiin beektame waa'ee jaalalaa. Immoo isuma maammee dhumaan Ani tasgabbaa'een jira beektaa tasgabbaa'ee siin dubbataa jira. Utuu nama jarjaruuti jechuun anii fatii qaamaa wal arguutti illee nama biyya tokko keessa jiru nama wal argee turesi nama boru bakkatti jirtu dhufuu danda'udha beektii doorsisaaf osoo hin taane dhugaadhuma jirtu. Kanaaf hariiroo keessan dura immoo afaanuma nagaatiin sirraa baruu waan hin fedhuudhaan. Ni jaalatanii isa? Baay'ee. Ni jaalatanii? Bakka hin qabamne. Yes, of course. Baay'ee jaalatanii? Okay, Ramex ni jaalatanii? Ramex ni jaalatanii? Raameksi. Maal jechuudha booni si jamari raameksi akka sababa keetiif itti dhiyaadhanii beektame haarii keessanii walitti dhiyaanne raameksillee si jaallata baay'ee tokko si jaallata garuu wama siin cuggaarraa nu gabdaniif aniif inni walitti dhiyaanne malee aniif raameksi waa takka walitti hin qabu. Mucaan namaa bakkeetti hafe. Okay. Ati Ramex ati fi maammeen immoo wal jaalata malee inni si gargaaru. No, amma dhugaa dubbachuuf ammaati argii gidduu keenya seenteeti malee jaalalli kootiif kan maammee waan har'a eegale osoo hin taane har'a waggaa guutee jira. Yaa waggaa lamallee taana ni badha amma ani isin gidduun seenne isatu kara kan koo dhufe malee si galee. No, akkas miti dhugaa dubbachuudhaaf beeki dhiirri kun al tokko waa'ee keessa yoo dubbadhe nan bilookina. Jechuun bakka jiraanitti bakka dhugaa dubbachuudhaaf ooli yeroo tokko dhiirri amala jijjiirrata beektaa. Bakka hin qabamne qaba. Inkolfin dhugaa dubbachuudhaaf miiruma dhugaatiisti dubbata haaraa beektaa. Innaa ni bo'aa jirta? Yoo.
No. Wanna so qabu wanni fedhu atumaan irraa fagaadhu. Yoo kanan taane dhugaa dubbachuudhaaf. Ani dursuma yoo manitti dhaqee natti dhufe malee. Qeebaluun qabdu ture kaayiroo dhufu ati akkamitti jaalallee hiriyaa keetii akkamitti qeebal taati? Yoo mangi lama qeebalu qabdi miira keessaa bahee. Isaanuu jechuudha kan naasee guyyaa sanii isa zinana teessistanii jechuudha. Yaaddu xiqquma siillee nama. Ati shamaraa mi akkamitti shamaraa akka keetiitti yaaddu? Lubbuun uuma jaallatuma jedhamu quban qabu jechuudha. Ani isaan hundi isaaniitu hin beeku kee. Mammees hin beektu? Miira keessaa. Ni hin beekane. Beekuun nama kan garuu bakka jira miiri bakka ayisaa amma madaa jedhee haasa'ee jirti. Asti bakka maaliifootti yaadishi dhugaa rabbi dubbachuuf namas kaffee jira waa'ee tokko wajjin keessa. Ayisaa. Ayisaa guyyaa tokko dhufeensi keessa waa takka. No, amma waan kana isarraa fagaatteetutti dhugaa dubbachuuf yaani yoo si arge waan si godhu hin beeku miira aariitiin jechuu kanaaf wena aanatti siqina namarraa fagaadhu taa'isanii wayya. Lubbuun isarraa fagaadhu sitti dhiyoo jira malee ani isatti dhiyoo hin jiru. Bilbilumaan jechuu kooti bakka kana booda isin waliin taatanii liiv irratti isin arguun fedhu. Yamma jira jadi kwa bukan beta harus balina sitiasa mata kali ya din. Okay. Good night. Baltaazaricha argitanii? Ramex. Baltaazaricha argitanii? Rabbi obsasiif kennu dhugaa dubbachuu qorata Ramex garaana nyaate. Dhugaa Ramex garaana. Atis menis Baltaazar dhugaa dubbachuu. Isin lamaanuu Baltaazaritti. Ati Baltaazaritti inni Baltaazar. Maqaasiif moggee nutti maaliif naan jedhu? Maqaasiif moggee wallahi maqaa keeti. Macha Baltaazar eenyunni? Ana moo maammeedha? Macha isa dhugaa. Machaan galchuun kana keessa. Macha ta'u. Macha naafatu wal qabne ta'u. No, namni waan argu dubbata bar. Mee ummatumti koomentii waan kana haa himu. Ummatumti koomentii haa dubbatu. An doktorii malee as dabiyachi hin dabne laa erga gaafiti tokkitti waan jaalladha. Doktoriin biqiltuu siifuu Somaalee wayii Somaaltittii wayii achii jalqabii. No. Yoo xiqqaate nama shan sitti lakkaa'an. Namni isin jaalladhu hin jenne tiiktookii kanarraa jira. Gaaya haadha faateetiin. Ana biqiltuun. Ati nama haadha faateetiin sin jaalladha jedhee barrabbeedhi ati naasayyuu. Anaaf biiftuuni macaan sirriitti waa'ee keenyaan beekaa kan nuti dubbanne gaafasuu doktoriin akkasiin qinaatii keessa galtu gochuufi malee biqiltuu siifuuni jaalallee qabdi jaalallee addaa qabdi gaafuma sana walitti qorata ammoo wada siiriyees hin niqba waan naaf qorataan dubbachuudhaa waan naaf biqiltuun dubbachuudhaa dhufne sanaa dubbannu qore wada siiriyees hin niqba handi gisee. Sabiin baay'ee saadha. Gibu. Waan sana hawaasaaf ibsinu qorata. Ati asuma taayitii waan sana hawaasaa ibsinu qorata. Wallahi. Amma miti. La ilaha illallah. Idaananii. Amma miti. Anaaf macaa. Anaaf macaa eeguu miskiina. Dhugaa dubbachuudhaaf fedha yeroo kophaa koo taa'u maammee fidii. Qorata dhugaa dubbachuu fi isin miskiina osoo hin taane sikkiina laasiidoo koo baafnaan hankiifamuu qaba bana garaachin laay dhugaa rabbi ambaayee. Raameeksi qoy si ati Raameeksi moo yoo molee galtanii edaan boon iyyee wanti si jala hattee fi situ asi jala hattee.
isa akka qabdi yoo dhugaa dubbanne Maalin siin maaf jala hatte raameksiin. Meejira inaan dhaqxee biqiltuun rakkoo qabdi. Rakkoo Biko teekistii argiliin. Biko teekistii si godheera gaadhi naa deebisi. amma waa'ee naatti na deebisuuf sababa keetii intinaa jedhame sababa keetiif biiftuu hattuu jaarsa namaa jedhamee arrafamaa been ga'u qorata. Machaati dubbadhu ijoolletti nan amantu. Biqiltuu. Dhugaa bar amma laal namni wallaahi wabillaahi rabbitti kakadhe dheengadda sana si ol ba'u ijoolleen arsii karaatti na qabanii Razii qateen. guma haaloo keenyaa mucaa keenyaa bahanna naan jedhan qaamaan ijoollee nama 5 ta'anii na qabanii gumaan tala keenyaa bahanna naan jedhan gara kanatti karaatti. Waan biqiltuun baay'een dubbatu ture. Amma garuu carraa namaallee nama saamti. Razii qateen kiyo. Biko telegiraama ilaalii naa deebisi biqiltuu. Dubbadhati. Yaa Rabbi keessa. Hambi haaleenyi koo internet. Qinaatiin na ajjeesee akkam go'a. Macha akkama goonu. Fakkeenyaaf anallee yeroon doktora naas. Macha al tokko fawwaa dubbadha. Guys dhugaa dubbachuuf namoonni baay'een nas gaafataa jirtanii biqiltuus gaafataa jirtanii waa'ee jaalala keenyaa irratti argeetiin jira argeera waa'ee jaalala keenyaa irratti maaliif karaa obbolummaatti qayyaramee isa jedhu xalaata dadhabneeti waan jiru isin beeksifna inshaallah. Biqiltuu wanta ati immoo hin daganne jecha qoy biqiltuu jechaan gaafa siin jedhu sana hin dagatin namni yoo soddaa kabaje si kabajaa yoo soddaan kabajne borsi dhiisee deema jechattiin an jedhe sana hin dagatin an obboleessa keessa dhugaan ture garuu erga gaafa sana as hin beekuan har'a wal barra wanta hin jedheef kan sii galee namni yoo soddaa kabaje intala jabeessee qabata gaafasuma qorqorroo maqaan isaa dhibar. Qorataan sitti immoo maaliin balleessi dhugaa dubbanna. Diduu qabda nafaana bar diduu qabda turte bar nafaana. Dhagaadhaan mataa keessadhaan. Qoyyaame. Ilaa tokko. Maachuun jechuun egaa laali. Yeroo sana. Maal carra naaf. Tole dubbadhu Macha. Eenyu dhagaadhaan mataa keessa siin garafe Machaaniif maamillis. Walaa garafamu walaa maaliin hin jiru. Atamma arrafamaan ture waan baay'ee jedhaa turte. Garuu wanni akka irratti daabii baatee yoo xiqqaate sa'aatii dubbataa turte. Maammi hin beeku obboleessa kooti. Machaas hin beeku obboleessa kooti. Qorataas hin beeku obboleessa kooti. Gabaabsee dhuma sittuma. Wanni jiru sun guutuun maaliidha jettee dubbataa turte. Kan achumatti naaf fudhatu. Waan dubbatte waan tokko. Yes. Familiin kiyya hedduu galatoomaa biqiltuu familii galatoomfadhu. Familii galatoomaa warri mana koo hedduu galatoomaa. Galatoomaa warri na bira jirtan familiin galatoomaa warri haqa deeggartan. Galatoomaa thank you. Familii galatoomaa. Calm down. Maame siyaasa nuti taphataa quba qabaat. Onnee walii kennaa jiru bara. Obboleettiidha moo jechaa sitti onnee walii kennuu argite. Wallaahi billaahi gurbaan kun Baltaazar gaafan jedhu soba seetama. Obboleettiidha ammoo amma waa biraatti jijjiirameera bara. Laa ilaaha yaa rabbi. Thank you family. Family mana kiyyaa jajjabina dhalachuu deemu. Jajjabina naa kennitaniif galatoomaa maayii family. Family thank you. Machaati isa dhuba keewwatte sana wanta siin jedhu dagattee ol hin baasin. Togoro gudo da akani
Nuuni immoo maaltu nu boosisa ree? Isin walitti bu'aa maaltu nu boosisa? Nuyi iskii qabna bara. Anaan macca maaltu boosisa ree? Macca hin baana ree. Walitti bu'aa nu bahin baana. Maaleesh. I am sorry. Eenyuun biraati? Maammeetu bu'aa jira. Maammee si biraati? Baltaazartu bu'aa jira. Family, thank you, family. Hundi keessa warri maammee jala jirtan hundi keessanuu. Biqiltuu family galatoomaa family. Harrakkadhee baraadhu galata. Qabasa dhugaa rabbi. Qorata gaaffii sirraa qabna nuti. Ani ko aarii keessan jira miira keessan jira bara. Warri maammee jala jirtan Baltaazar jechuu akka hin daganne. Maqaa maammee waamina Baltaazar jedha. Baltaazar jedha barreessaa fi. Please family fi akkas naan hin jenne abdiin qaba wallahi billahi akkas naan hin jenne abdiin qaba. Numaan laalaume wallahi makuma keessan qaba daa'u qaba. Tabillee namaa hin gootu koomentiin kee garuu. Galatoomaa waliin bira jirtallaa. Kundalaa asirra ga'e. Macca. Hin gootu jinni maal kun? Ifan galatoom. Usmaan garaa atis galatoom. Usmaan garaa galatoom. Macca. Galatooma. Baltaazar tokko hin jiru. Galatooma. Umarra bahuun jaalladhu umarra. Macca. Akka beetti fudhadhaa. Warri maammee jara warri maammee jala Baltaazar jechaa jirtan galatoomaa hundi keessanu itti fufaa mallee. Wallahi itti fufaa. Baltaazar jedhaa yeroo amma isaan jiran illee waliin isaan wallaalan. Maammeedhaan jedhamaa dabar. Baltaazar ilaal Baltaazar jechuun dagatinaan akka maammee jala seentanii. Galatoomyaa siifu. Kam ta'uu barbaadaa jira telefoonni kun? Jedhaan immoo hin jedhin kam. Baltaazar. Maammeen booniyyeetti bilbile eenyutti bilbile maammee? Nama miti qorata. Macca sirba Baltaazar jedhu way banii. Sirba Baltaazar jedhu itti barreessinu bani sirba Baltaazar jedhu. Wallahi namba qorata waxallo wallahi maqaa Baltaazar yoo dhufte kanaan booda namba oobsun billahi wallahi ndai maqaa Baltaazar. Yerasi simnoon irra. Miti makuma Baltaazar yoo ndai namba kana booda wallahi maaliif jennaan ani Baltaazar allo maqaati maqaa kana irratti dubbisa. Ummata koomentiin jinkite. Ummata barreessaa arti moosumaan jedhe maammee. Wallahi billahi familiin kiyya na kabajan yoo warrummaan si bira jiru warri akka keetii dhufee jee malee familiin kiyya kan maqaa Baltaazar jiru wallahi. No, Baltaazarin maammee sete an tiktokin irraa darbate kaaraatiin laayivii dhufe garuu asumatti na deebise. Baltaazarin isa ta'ee barraadanii. Waa fideenarra kaa'ee dhiifama naa godhaa joosin argaan jiru. Wallahi. Waa wal fakkaataa lammanni walitti intinaa godhi qorata.